tirame Inoduno linjedeti serinonu Gadaan heeraa fi seerota ittiin hawaasni waliin jiraatu hedduutu meelallabe. Oromoon dhalootaan balbala gosaan kan wal beeku bulchiinsa miseensa gadaa shaniitiin wal ijaaree wal keessa saaree duudhaa fi safuun jiraachaa ture. Gadaan gosa hunda keessatti kan argamtu dhaloota gosaan adda adda ta'anis miseensa gadaa shanii keessatti gosti walitti dhufti. Sirni bulchiinsa gadaa waa hundaafuu seera kan baasee waliin jireenya gosaafis seera tumeera. Gosti buusii firaa kan qabu baasii barbaachisuuf horii walitti qabamuudha. Horiin walitti qabamu kunis yeroo fira keessa namni rakkate akka gargaaramuuf gumaan gosa isaanii yoo maqaa dhaatte namni gosa isaanii yoo miidhame dhiiga ittiin barbaaduuf kan oolu horii guuramuudha. Waan kana mijeessuufis qixxee fira nama tokko irratti qabachuun mijuu fi maaddiin qophaa'uun kan wal waamee waliin mari'atu. Namni yaa'in fira irratti qabamtu cidha godhee sirriitti qophaa'ee fira isaa eega. Firri bahees nyaatee dhugee quufee isa eebbisa. Firaaf mijuu guutuu horii ejjetaatu qalamee qophaa'a. Biddeenis dachaan kennama malee hin muramu. Arayotayu bomunolani dabartu gabang gadayo tibonani Ashu Beekanaanis qixxee fira gosta arroojii naannawa magaalaa Adaamaa jiraatu qopheeffatan dhiyeessinam. Magaalaa Adaamaa cinaa gara kibba lixaatiin hanga hidha qooqatti gosta arroojii hedduminaan wal horee jiraatam. Welu malee saba yoo mandhaye waaqa turooba yookaan anjilaaf baye Funyaan magaalaa Adaamaa jalatti aadaa fi duudhaa kaleessaa qabatanii sirna gadaa fi uumaa gosaatiin bulaa jiru. Gosti kun uumaa kaleessaa fi sirna gadaan kan bulan sirna qixxee firaalleen haalan jabeessanii qabu. Yaa'ii firaa kanas ji'a ji'aan kan qabatan dabareedhaan nama filatanii irratti qabatu. Gadaan dadii nama loontu horaa duudhoo waraanni ifaa deemu yoo lola. Namni qixxeen firaa irratti qabamtes cidha godhee fira isaa haalan simatam. Ji'oota sadeen waqtii gannaa qixxee firaa kan cufan yoo ta'u ji'a fulbaanatirraa ka'uun itti deebi'u. Gosti arroojii naannawa Adaamas yaa'ii firaa kan cufinsa abbaa gadaa isaanii irratti yaa'ii irratti qabachuun kan baranaa kan xumuratan. Isarrattis qixxeen kun yeroo jalqabaatiif kan qabame waan ta'eef innis qe'ee abbaa koon firaan gabbisa jechuun mana dhuunfaa isaa osoo hin ta'in qe'ee abbaa isaatti fira simate. Firris bahee nyaatee dhugee isaa fi maatii isaa hundaa eebbisee marii isaanis achumatti mari'atanii sirbaan taphatanii qe'ee abbaa isaas gabbisanii. Bubase abao joni roba jirama roba abao joni roba ille chagal beche muda muchucheche abao joni roba jirama roba abao joni roba etaka manam bulle abao joni roba jirama roba abao etaka alam bulle abao joni roba Iloroba jirama roba abo Warna waka bule afa waka beke abo joni roba Iloroba jirama roba abo Afan lafa beke magri jenna magre abo joni roba Iloroba jirama roba abo Magra saya fide saya abba fide abo joni roba Iloroba jirama roba abo Abo ijane ja agar tu bakka
bakkalcha aboo coonii roobaa. Jiloo roobaa jiloo maana roobaa aboo. Agartuu bakkalcha angoone jasoraa aboo coonii roobaa. Jiloo roobaa jiloo maana roobaa aboo. Oduu dhiira durii hoggaantuun tirtiraa. Jiloo roobaa jiloo maana roobaa aboo. Kasbaa kun gargaara. Jiloo roobaa jiloo maana roobaa aboo. 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 Faaruun keenya wanni kana jennee fi kuni faaruu namaati miti faaruu waaqaa kan waaqaan kallachamoo jo'annaati. Uumaa abbaa keenyatti akka kana. Uumaa abbaa keenya dhakaakoo keenya dhabaaboo keenyattu akka kana. Walgahii firaa kan hoggaa dhufnu kanumaan afaan banannee seenna. Duruma uumaa abaabuu akaakoo keenyatti kana. Duruma irra dhufne. Faayidaan inni qabu kan darmi jennu kun illee aadaa keenya. Aadaan keenya immoo waan guddaa ta'eef waan gosni aadaa kanaan wal barbaade hambadee illee kan fageenya jirullee walitti dhiyeessuun aadaa kanaan qaba. Har'a abbaa gadaati hayyicha beekame gareejii hangafasi mana isaati irratti har'a bahuu danne. Yaa'ii firaa. Irbuu eegina muudhaan saakaakoo safuun wattiksa keenya Oromooni. Duudhaa teenyaa sirni dimokiraasii gadaadhaan nu bulchaa turan hayyoonni. Chaffe taa'essi seera dhangalaasaa achi waraabanii galuu abboonni. Dureessi looniin beela dhabamsiisaa amalaa gamna roorroo itti sagoonni. Jagnaaf beekaa madaalli ni qoriidha abbaa loonii kiila lichisiisa. Anaaf soba ganuutu mirrigaadha afiraa gosa lammii nama dhabsiisa.
Maaf dhugna hayyuun gorsi wallaala waan ofiittu hundarra caala. Maaf dhugna hayyuun gorsi wallaala waan ofiittu hundarra caala. Hundarra caala. Hundarra caala. Hundarra caala. Waddaa sirriitti ilaala. Waddaa sirriitti ilaala. Waddaa sirriitti ilaala. Wayin qe'een yaa'ii qe'ee kiyyaa ta'eefi Oromoon ganni hoo seenu Oromoon ganni hoo seenu galaanatu daangessa. Fakkeenyaaf boowallee hin daangessa galaanni jechaadha. Kanaaf ganni seene ji'uma tokko tafee kanaaf abbaa gadaati irratti duruma jedhane duruma murteeffatan abbaa gadaati irratti qabanne eebbannu waa cufu. Kanaaf birraa barii wal argina jechaadha. Kanaaf qe'ee kiyya irratti qaban. Amma qixxee firaa kana walitti qabamuun keenya yaa'u firri yoo asii hojiidhaaf illee deemee biyya umbaatti tafe qixxee kana namni keenya nu biraa deeme too biyya umbaa jira nama san maal godhuu qabna hoo jennee qixxeen aduu kanaa hin jira hoo jenneen aduu bultii 21 qabna qixxee aduu bultii 21 kana qixxeen aduu guyyaa kanaa jira koottoo firatti makamii jennaan kana yoo qixxee irraa fe'ee adabbii qaba. Adabbiin firri kun waan barbaade adaba. Ejjetaa adaba. Ejjetaa kana adabuu ati firatti sin dhiyaanne kanaafuu firaa wanni qaxxaamtu ejjetaa bayyeetu irraa fudha. Mormachuu hin danda'u. As kee jejjetee hin garafama. Kanaan. Gisee wajjiniini namni illeen wal arguu danda'e haala akkanaattu jira. Wal arge immoo akkuma ammaa kana waliin mari'ata. Akkuma ammaa kana bakkuma akkanaatitti walitti dhufa. Walitti dhufe kan manatti hafelleen kan qe'eetti hafelleen akkasumatti inni fannoo ja'a. Qixxee kana dhiisii durii abgaa akaakoo abaaboodhaanii waluma argaa ture firri. Waluma argaa ture wal gorsaa ture ilma bade barbaadu ilma rakkate rakkoo baasuu ilma immoo haadha abbaa ergamuu didellee gorsee leenjisuu firatti matee qixxeen duruu fageenyattuu nutti himamee jira. Wal argiin firaa durumaa jira. Xinnoo akkasiin amma maal ta'ee manguddoo sunis gara waaqaanurraa kan deemaniif amma giseensi babbadaa ta'ee adda addaan haaliin tokko tokkos dhufee namni walitti dhufoo dadhabe malee duruu jira kun. Yaa'ii firaa Oromootu qaba. Hiikni isaatu walgeettii firaati. Amma immoo akka gosa arroojitetti nu immoo qixxee firaa qabnaa jechuudha. Mana abbaa gadaa keenyatti jechuudha. Qixxeen firaa waan guddaa of keessaa qaba. Oromoon jalqaba gaafa sirna gadaa tumatu kaasee wantoota kana of keessatti qabata. Hiikni qixxee firaa Oromoon akka wal qabatu firri sun wal argee dhibdee tarii isa keessa jiru akka itti ilaallatuufi. Gadin fuutuu wanta tirtira aduudhaa teetii isi of taasila. Gadin fuutuu wanta tirtira gadaa teetii isi of taasila. Ulaagaalumaan qabu fakkeenyaaf yeroo baay'ina kan qabnu nama qixxee firaa irratti hirmaachuu dide akka adabaatitti irratti qabna. Garuu immoo yoo sanis ta'uu baate haaluma laalleetuma akkanumatti ilaallee qabna. Yookaan abbaa qabeenyati hiyyeechaa qallaadhaa furdaadha jenneen filannu. Amma inni meelbaa yaa arroojii ta'a malee gadaatti meelbaa abbaa gadaati. Abbaa gadaati abbaan gadaa kun immoo hin eebbisa. Yoo eebbise eebba kanaan tarkaanfata namni. Amma immoo arroojii kan jedhamu kun immoo gosti isaa eebbisu hin horsiisa abaaruun balleecha. Amma keenya waan namaan tun akka aadaatitti ammanu seerri keenya waan namaa hin tun mataa namaa rukun gumaa rukunneetoo hin rukunne hin jennu. Dhiigan namaa buufnee hin kaffalla. Nurratti hafnaan nuun tolu. Seera bakka seera caffeeti. Seera aadaa keenyati. Dubarri teenya
heerumtee warra saniin baatu. Yoo achiillee nan baatu ta'e deebi achumatti naanii. Wanni akka hin baanne taasisu seera qaban. Seerri isaan qabanii arroojji seera qabaa uuma sin qabaa jedhan. Arroojjiin akkuma amma mucaan jedhee nama sin rukutu dhiigas nama hin buusu namnis dhiiga hin buusu niitii isaaniitis namni daffaree bahee fuudhu is sodaatanii wanna sodaataniif qabanii. Turtus jabaatus kan deemes deemu ittuma rarraanee har'a addaan hin bannu waan abboon teenyaan gannu jennee oduma dhufaa dabraa ittuma dabarru amma waaqayyo ulfaatu qeerroon kunis nu jabaatee amma nu jabaatanii nu guddatanii abbaa keenya hin gannu jedhanii har'a waan gaarii waan bashaa kanatti nu fidanii. Gaaddisa jalatti amma jiloo roobaa ja'anii dhufanii anis jedheetan simadhee baga waaqayyo walitti nagaa walitti nu fede jedheetan simadhee akkuma argitan beeran ilaalchanii simatanii sana booda gaddeebinee wanni gaaddisa jala teenya fi kana keessa dhukkubsatee kan hafe ko'ommatee kan hafe eenyutu nu biraa hafe kan jedhu amma hin to'ataas jala gaaddisa kana jalatti dabalatee immoo ijoolleen illee argitanii jirtan waa qarshii kana warii guuraa hin jiran waaqayyo nutti fidini gosa kana keessa yoo kan ija cabse ija baljaamse ilkaan cabse kan jiraatu yoo lubbuun illee harkatti dabarte gosa kanatu kaffala waan ta'eef gumaasan baasa waan ta'eef guyyaa walgeenyu kana qarshiin kanaaf guurama jecha. Maallaqni walitti qabamu kun hawaasa yookaan qixxee firaa kanaaf isaan keessaa tarii wantoonni garaagaraa yoo jiraate waan firri qabu mari'achuudha. As keessa immoo maallaqni walitti qabamu kun firri ka Oromoon ilmi kan abbaatii abbarra hoo darbe kan gosaati gosarra yoo darbe kan sabaati yookaan kan lammii jechuudha. Amma bakka kanatti qixxeen kun kan gosa arroojitiin waan ta'e arroojii gosa arroojii kana keessa jiru mari'achuu fi namoota hirphuu qabu gosa isaa hirphuu qabu waliin mari'atee hirphaa jechuudha. Kanaaf Oromoon diinagdee wal gargaarudha humna guddaan wal argee waliin mari'achuudha. Nus immoo warra gosa arroojitii kanaaf mariirra jirra jechuudha tureera jechuudha. Ilmaan Oromtichaa yaa ijoollee hoo Booranaaf Gujiin yaa ijoollee hoo Macaaftuu Lamni hoo yaa ijoollee hoo Mansikkoof Mandoo yaa ijoollee hoo Ituunfuun Banni hoo yaa ijoollee hoo Raayyaa Baseeboo yaa ijoollee hoo Gumaanni hin jira akka malee jira. Warra biyyaatti gumeecha malee isaan akkanumatti natti dhufan. Ejjetaa qalmi kalee gaggeeffame hundumtuu guutuudha. Daadhiin hin jira, bookni hin jira, farsoon hin jira. Wanti aadaa keenya guuttate hundumtuu wanni dhabame hin jiru amma hin laaltanii seentan. Qixxee firaatii firri hoggaa qixxeen qabamee hoggaa dhufu abbaan qixxee nu yaamu sun mijuu nu naqee sa'a qabu nu qalee daadhii nu naqee waan adda addaa nu dhiyeessee darma keenya dhaannee eebbifnee muunneet badhaafnee eebba goonee biraa galle hin badhaadha malee rakkoon isa biran ga'u badhaadha argata eebba argata kanaan moone seera keenya akkana biratti immoo seera guddaa waan qabnuuf jiloo roobaa ameennu kun ragadaa miti taphaa miti soottii kallacha mojoo annaati soottii waaqati kun asirraan kana kaafnee soottii waaqaa kana jiloo irraa kaafnee itti fufnee darma kana baay'ee jennu yoom jenna darma kana gisee bonni dheeratee waan roobuu didee malkatti baanee jila keenya baafnee malkattis baanee dubartii teenya siqqee baafnee hoggaa baanee waaqarraa waan dhalanneef yaa waaqayyo nu roobi yoo jenna nuuf rooba siqqee teenyaan baanee waddeessa keenyaan baanee malkaa hoo kadhanne tulluu hoo kadhanne abdaarii hoo kadhanne kallacha gorba dachaafnee sa'a dachaafnee yoo kadhanne nuuf rooba waaqumti adiin kun kanaaf uumaa kanaa qabnaa kanaaf qixxee gallakkisuu dinnaa. Ka Oromoon dur maaliin wal beekaa gosaan irra dabree haga sabaatti wal beekaa dameedha jechuudha. Wantoonni kun sirnoota darbantu waan kana dhabamsiise akka nu kitaabilee illee dubbisu akka manguddoota amma asiran kanarraa illee ilaalu akka Oromoon humna horatee waliin gargaarre ikonomikaalii haa ta'u wantoota garaagaraa kana sagantaa kana dhabsiisuurraan kan ka'e malee dur Oromoon nama manguddoonni jalqaba sii kaasa waan baay'ee beeku kanaaf sirnoota darbantu waan kana dhabamsiise
haa ta'u immoo nullee waan baay'ee barachaa jirra yoo laalaa jirru wantoota naannoo jiru kanatti qixxeen gosoota biraatillee hin jira dhuguma laaffateera dhaloonni ammaa immoo bahaa qabna keessattuu manguddoonni waan Oromoon waan nu dhaalchise qaba waan Oromoo irraa dhaalle yookaan nuti immoo warra amma manguddoota kana gosa keenya irraa dhaalle kana itti fufsiisuun dirqama keenya jechuudha dhuguma sirnootatu laaffise natti fakkaata gaafa sirni gadaa dadhabu wantoonni kunis dadhabe amma qixxee keessaan baasu sirni gadaa waan baay'ee hammataa siyaasa diinagdee amantii hunda hammataa jechuudha kanaaf gaafa sirni gadaa laafu qixxeen illee asitti laafee manguddoo sii kaasanii jiru amma immoo deebi'aa jira argaa jirra tarii baadiyyaa keessatti baay'inaan ni jiru naannoo magaalatti heddumminaan hin jiru kanaaf nuti immoo dhaloonni xiqqaan kun jabeessuun keenya dirqama jechuun barbaade. Infuutu wanta tirtira duudhaateeti si ooftaa sila. Infuutu wanta tirtira duudhaateeti si ooftaa sila. Aadaateeti si ooftaa sila. Duudhaateeti si ooftaa sila. Gadaateeti si ooftaa sila. Seenaateeti si ooftaa sila. Qixxeen kun qixxee tureedha. Akaakilee fi abaabileedhaan kan dhageenye isaani abbootii keenya akaakiloota keenya kan nutti dabarse qixxeen kun qixxee jaalalaa ta'uu isaatii fi rakkoo adda addaa yoo han jiraatullee ta'e rakkoo san waliin mari'atanii rakkoo san dabarsuu rakkatee kan dhufe sanillee mariidhaan rakkoo san hiikuudhaaf qixxeen kun kan barbaachise jechuudha. Kan biraa gosni kun yookaan qixxeen kun qixxee abaaru balleechuudha. Abaaru balleechuudha. Eebbisummoo kan horsiisudha. Qixxee gosaa kun qixxee lafa qabate qixxee dhugaa qabu qixxee akka abbootii keenya fi akaakileonni keenya nutti manitti qixxee loon keenyallee hin dheebonneedha. Loon keenya laga fagoo kan hin deemne ta'uu isaatiillee kan abbootii fi akaakileen argan kan asumatti waddeecha isaaniitiin lafuma kana tuqanii loon keenya asumaa dhugan kan hin fagaanne ta'uusaa hubanneeti akaakilee fi abaabileen keenya kan nutti dabarsanii haala gaariidhaan walitti dhiyaannaa abbaa gadaatiin hiriyummaaf jaalaluma isaatiif baddaa gammoojjii kan keessa ceenetoo kennasaa kana walitti qabnee tofinnee anaa mootii anu dhuunfaa kiyyaanii mootii nama shaniifin Profeesar Asaffaa tokko Dr. Lammaa Siin jedhe Dr. Gasmoo Hundeeti Dr. Lammaa Daadhiiti Tukkul Abbay Tasfaayee Gurmuu ta'an hora akkanaatirraa waan baay'ee nama gammachiisu arganii gumaan sanyii namaan badduu du'an gumaa nama barbaade gosti namaa ajjeesan gumaa namaa kaffala kana irraa barannaa warnus gosuma kana keessa ka arroojillee haa ta'u malee gosa biraa keessa haa ta'u malee gosa Oromoo keessa jirra caafan. Fira nama falchaaka kan nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu dogoraa nu haa oolchu hamaan gargar nu haa oolchu tolaan bakka takkaa nu haa oolchu rabbi dololloo wagduu nu haa yaasu dubbina ogaa jalaa nu haa baasu guddaa keenya nu haa bulchu xinnaa keenya nu haa guddisu fira kallee fira afaan walii beekee waliin oolee guddatu rabba haa godhu waan nu narrooba lafti nama garaate. Egaa firri kun qixaan bahee qixa kana akkuma nu jaalanne waaqni nu haa jaalatu waaqni torban nu haa jaalatu nullee wajjin nu haa bulchu. Egaa rabbi nagaan oolche nagaan nu bulcheetoo fira kanallee wal jaalachiisee nu hunda mallee akkuma kanattillee waaqni nu haa jaalatu. Abbaa qe'ee kanaatiree rakkaatti fira jaalate fira keessa oolchee haa bulchu bakka nu hir'ifne waaqni itti nu haa guutu akka nu jenne rabbaa jedhu eebbisaan nama haa ta'u itti guutan waaqa haa ta'u waaqni narrooba lafti nama garaate. Kunoo firri kun gammachuudhaaf wal ga'e gammachuu keenya kana fiixa nu haa baasu rattaa keenya nu haa bulchu maatii isaa wajjin nu haa bulchu. Ta'uun laafinaa yaalammii rabbaa Oromoo san cimsaa. Adabduudhaan ofii daawwiti maalummaa saba keenya ibsaa. Baradhaa doofummaan haa baddu beekumsaaf bakka laanna dursaa. Loon horsiisaa qotaa daldalaa diinagdeen waallee fuutumsaa. Alangeen moo'ee keenya warri nuti hin beeknu qawween doorsisaa. Gadaaf jaarsummaadhaan bullaa addunyaanuu kan naafte nurraa.
karrayyuun seeree sanyii odaa karra waaqseene sanyii odaa oda boorana oolee waaqayyoo waaqaa karrayyuun seeree sanyii odaa karra waaqseene sanyii odaa oda biyaamanii oolee waaqayyoo Ilmaan oromtichaa yaa ijoollee hoo Booranaa Gujiin yaa ijoollee hoo Macaaftuu namni hoo yaa ijoollee hoo Mansikkoof mandoo yaa ijoollee hoo Ituufuun banni hoo yaa ijoollee hoo Raayyaa Baseeboo yaa ijoollee hoo Laafina yaalamii rabbaa Oromoo san cimsaa adabtuudhaan ofii daawwiti maalummaa saba keenya ibsaa baradhaa doofummaan haa baddu beekumsaaf bakka laanna tursaa loon horsiisaa qotaa daldalaa diinagdeen waallee fuutumsaa alangeen moo'ee keenya warri nuti hin beeknu qawween doorsisaa gadaaf jaarsummaadhaan bullaa addunyaanuu kan naafte nurraa. Nu oolcha nagaa nu haa bulchu irraa gura nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu dolooloo gogduu nu haa yaasu akkuma nu jaalannetti waaqni nu haa jaalattu seerri nu haa jaalattu uuman nu haa jaalattu uuman oromtichaa nu haa jaalattu cuqqaalatti boosatitti uuman keenya wal nu haa jaalattu
Hirar kormaatitti nu haa jaalatu. Malkaa waashitti nu haa jaalatu. Malkaa gargadiititti nu haa jaalatu. Kan nu miqqanyomte gargadeechee nurraa qabu. Kan hiddaan nu qabde hiddaan nurraa achitti asaqaal. Nagaa nu haa oolchu. Irraa goraa nu haa oolchu. Dogoraa nu haa oolchu. Warra kana rabbi guutuu namaa guutuu isaanii haa guutu. Warri kun kunoo guutee gammachuudhaan fira kana biyya kana muluu eegee waaqni isaan haa gammachiisu. Mecaa kana mecaa xiqqaa qe'een duruu guddoodha ammallee abbaa haa dabru akaakayyuu haa dabru nu haa guddatu waaqni gadaa isaa haa guddisu waaqni gadaa jiituu isaa haa guddisu qororsaa foollee isaa haa guddisu waaqni micaa dabballee isaa haa guddisu waaqni micoo qarree isaa haa guddisu waaqni jaartii cifiree isaa haa guddisu waaqni jaarsa guutuu isaa haa guddisu waaqni gadaa shananiin waa guddisu gadaa shananuu eebba qabdi rabbi isaa haa eebbisu akka nu gammannetti waaqi isaa haa gammadu lafti isaa haa gammadu waaqni afran gareejii isaa haa gammadu waaqni wacaalee isaa haa gammadu torban oboo isaa haa gammadu jaanjiillee isaa haa gammadu nugumnillee algarraa haa gammadu gammachuu nu gammanne kana waaqni ofitti haa fuudhu amma nu gammanne waaqayyo arge dhaga'ee rattaan horee kan dhibamullee rabbi maaree fi gabbinaan burraaqaa galaa jedha waan. Arrojiin kinoo biyya hundaa dhufee caffee dosaa dhufee qooqaa dhufee bakka hundaa kinoo bakka hundumaa dhufee asitti gammachuu dhufee gammachuun kun rattaa kiyyamee gammachuu guddaa ta'uuf uuman karraa ilmoo isaa qajeelcha. garaa kanatti ilma hammad kan rabbiiti beekaa ta'u harma kanaan hoosisi lubbuu dheertuu gulbee duubatti je qajiinni kan ka'e akkanatti duubatti mutaa malee mataa tokko fachuu dansitaa malee homtu sammuu kennu kennu. Ta'uu laafina yaalammii rabbaa Oromoo san cimsaa. Adabtuudhaan ofii daawwiti maalummaa saba keenya ibsa. Baradhaa doofummaan haa baddu beekumsaaf bakka laanna dursa. Loon horsiisaa qotaa daldalaa diinagdeen waa hallee fuutumsa. Alangeen moo'ee keenya warri nuti hin beeknu qawween doorsisa. Gadaaf jaarsummaadhaan bullaa addunyaanuu kan naafte nurra. Waaqa firaa waaqa gosaa galannaa ga'u waan akaakilee habaabileen nutti dhiise har'an dhufne duruu jira bakka amma gosa kana qe'ee kana dhufee nu eebbisee waan qabnu nyaatanii dhuganii laannee fi obaafnee akkasitti kun ofirri dhufee too gammannee gammachuudhaan eegnee ollaanaa ulfaatu firri yaa ulfaatu kan ilmoo ilmootti kan hiriyaa hiriyaatti. Kan immoo obboleechaatti obboleettiitti yaa ulfaatanii qe'ee keenya har'a nu gammachiisanii kunooyi abbaa gadaa rattaa yaa'ii qe'ee ofii gabbisee qe'ee abbaasaa gabbisee qe'ee isaatitti haa qabamu jennaan aayi lakkii ani qe'ee abbaa kiyyaatiin ka'aa haadha tiyya bira je'ee kunoo har'a qe'ee kana akkanatti gabbisee waaqni firaa isaa haa guutu ilmoo irratti haa ida'uu fi. Yaa'ii firaa kana gaaddisa nu ta'a jedhanii gaaddisa kana immoo qe'ee keenyatti firri qabatee yaa'ii firaa kana nurratti qabuudhaaf immoo baay'ee gammanna. Firri eebbi firaa itti namaa guuta nama eebbisa. Eebbi kun immoo ilmoodhaaf tola, qe'eef tola, sa'aaf tola, waatiif tola, hundaaf tola waan ta'eef wanni firaa godhamu daangaan qabu firri. Gaaddisa nama taasisuu jechuun gaaddisa jechuun immoo aadaa Oromoo keessatti waan cimaa waan ta'eef
gaaddisni mataasaa seenaa yookiin immoo hiikaa qaba waan ta'eef yaa'iin qixaa kun kanatti nurratti qabame jechuudha. Yaa'iin firaa akka har'a ilaaletti baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee kan nama boonsudha. Oromoon yeroo ammaa kana yaadatee fira wal waamee wajjiniin aadaa akkasii kana kan dur ture amma kaasee wajjiniin dabarsuun baay'ee kan namatti toludha. Firri bakka itti wal wallaalee gosa isaa wallaalee namoota aadaa biraa wajjiniin bakka wal makee jiraatu keessatti Oromoon seenaa durii sana kakaasee obbolaa akkasuma obboleettii gosa fira hundeedhaan wal lakkaa'ee har'a yaa'ii firaa kanarratti carraa argadhee gaafan argamu baay'een ofitti boone akka nama Oromoo tokkotti godinni koo as ta'uu baatuyyuu akka godina Shawaa gosa torban oboo keessatti naannoo kana kan qabatee jiru torban oboodha. Isaan keessaa immoo har'a gosni tokko firummaadhaan wal waamee akkasittiin seenaa jiru kana kakaasee waliin dabarsuu gammachuusaa kana ibsachuudhaan nyaatee dhuguudhaan seenaa boonsaa kana gaafa kan dhokate kana baasee mul'isu fuuldura keenyaaf Oromoon seenaa qabu sana qabatee akkatti fuulduratti fufsiisuuf nu gammachiisaadha. Kanaaf daandii guddaa tokkon argee kanaaf baay'ee namatti tola. Isinillee iddoo kanatti argamtanii bakka Oromoon argamutti isinis argamtanii iddoo kana qophii kana hojjechuu keessaniif isinin galateeffadhaan jedha. Kuni waan baay'ee nama gammachiisu waan baay'ee haala gaarii firri namatti dhufu kabaja ulfina waan baay'ee qaba of keessa tammatee waan baay'ee qaba. Wanti firri kun eebbise eebbi firaa namatti maxxana. Waan kanaafuu immoo fira muufachiisanii sagantaa kana fira bara gadaa rattaayaa irratti qabamnaani inni saamiin jedhee fudhate. Maaliif fira rifachiisanii fira muufachiisan? Yoo muufachiisan waan baay'ee nama jalaa bada. Firaa wajjin oolchee haa bulchuu, nama haadha kabaje, nama abbaa kabaje, nama obboleewwan kabaje, qe'ee abbaa kabaje haa kabajamu. Obboleechi firri haa kabajamu, ollaan haa kabajamu. Nu kabajanii nu akkanumatti akkuma nu kabajanitti firri muluun firri dhufe kun guutuun kun nagaa mana nagaatii dhufe mana nagaatitti haa galuu waan akkanumatti ammallee haa jiraachisuu nama fira beekee fira wajjin oolee bulu haa ta'anii nulleen gammanne firrilleen gammade ollaan keenyalleen gammade. Abbootiin keenya duraan yaa'ii kana hin deemanii baay'ee gaarii ture. Yeroo dhiyoo keessatti immoo addaan waan gadi laafaa wayii ture sirna gadaatillee akkasumas sirni gadaatillee gadi bu'ee ture. Ammaaf garuu qaanqee wayii hin calaqqisa waan ta'eef sirni gadaatillee dagaagee bakkaa bakkatti Oromiyaa keessatti iddoo adda addaatti naannoo baadiyyaatti baay'ee dagaagaa jira. Sirni gadaatii wal qabate sirni gadaatii fi yaa'iin gosaa kun wal qabata waan ta'eef Oromoon namni gosa hin qabnee fi namni miseensa hin qabne hin jiru waan ta'eef san keessatti hammatamaa jechuudha. Kanaaf yaa'iin firaa kun immoo naannoo baadiyyaatti yeroo ammaa kan baay'ee tokko deemaa jira. Torban keessattuu jechuudha gosa torban oboo keessatti wanni akkasii sun hin jira naannoo keenya. Garuu gara magaalaatti immoo magaalaan dhuunfachaa waan deemuuf baay'ee tokko gadi bu'aa jira naannoo magaalaatti wanni kanaa mul'achaa hin jiru. Odummoo magaalattis namoonni magaalaan dhuunfate waan san itti gadi yaadee dhaloonni qubee kun waan kana itti yaadee duudhaa abbaa duudhaa abaabilee akaakilee san fudhatee yaa'ii firaa kana kan gosa roojii haa ta'u gumbichoo eekkaa gullallee akkasumatti waan jiruuf san fudhatee itti dagaagee ilmoo ofii seenaa dabarsee jedhee tan dhaamsa qaba jechuudha. Firri namoonni biyyarraa baanii waan kana waliin taqabballee isinillee kabajamaa ulfaadhaa hin jedha. Gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Baay'ee gammannee gammadaa isinin ja'a. Aadaa Oromoo kan itti ibsamudha. Bakka seerri aadaa kan itti barruudha. Baay'ee namatti tola. Haalli firaa kun baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee das nama jaa. Baay'ee itti gammanne yaa'u hangafa keenya rattaa yaa'ii kan jedhamu irratti qinni kun waan qabameef gammadee ililchee xinnillee nuu fudhatee mana qe'ee abbaa kiyyaatitti jedhee qe'ee abbaasaa miidhagsee qe'ee abbaasaatitti akkanatti miidhagsee waan fira kana taqabbalee ammallee kun waan gaarii waan nama gammachiisu waan firallee gammachiisu kana dhaloota jiruuf dhaloota dhufuuf dhaamaa jirra nu dhaloota dhufuuf dabarsaa jirra waan ta'eef das nama jedhaa
galatoomaa isinillee hin jedha. Aadaa keenya irraa baranna waan baay'ee irraa baranna namatti tola baay'ee. Har'a gammachuu guddaan nutti dhaga'ame firri keenya hunduu asitti wal ga'ee maatiin keenya asitti wal ga'ee waan kana ta'eef baay'ee na gammachiise. Kanaafuu firri waan firaa baay'ee shaggaadha. Cuukkoon hin jira, buddeenni hin jira, farsoon hin jira, daadhiin hin jira, xajjiin gamma gizee fide biiran illee hin jira, araqeen hin jira. Wannumti dhabamee hin jiru hunduu guutee dhangaa guutuu dhiyeechinee fi gabataa guutuu dhiyeechinee fi mijuu guutuu dhiyeechinee fi akkanumatti waaqni guutuu keessa oolchee nu haa bulchu nusi ilmoo hangafaa quxusuun haa bulchu kan qabnu irratti kan hin qabne itti nu haa ida'u kan qabnu nu haa bulchuu nja. Waan nyaata adda addaa dhugaatii adda addaa waan baay'ee qopheessineet fira eegnee firris immoo yaa ulfaatanii kabajamaan nutti dhufanii nus kabajaan isaan eegne yaa ulfaata firri keenyas fira keenyas barree jechuudha. Gadaaf jaarsummaadhaan bulla addunyaa nu kan dhaatte nurra.